ayyee dhumarratti mee warra nu daawwachaa jiru kanaanoo maal jettan warreen nu daawwachaa jirtan zaamaan kana keessatti subscribe like share nu godhu hin dagati mee warra nu daawwate akkanumatti viidiyoo ijumaalaalee hawaan takkan goone dhiisu kanaanoo miti oromoon nama dila kanam share waliif godha viidiyoo tana warreen gaafiif deebii akkanaan hojii godhuu barbaadaniinoo maal jettu warreen gaafiif deebii godhuu feetan nu bilbiltanii nu argachuu dandeessan asirratti akka gaafiif deebii godhuu barbaadan wallistoota qofa osoo hin taane nama hundaanuu akkana laa sabriina akka dhufanii na wajjin bashannanan itti naaf himme tanii ijoollee teenya qaqqaalii tanaa wajjin bashannantanii gaafiif deebii gootanii deebuun dandeessan anaafoo sagantaa nan hojjedhu tanarratti dhaamsa akkamiinaaf qabdu dandeessan sagantaa babbareedaa sagantaa jaallaa sagantaa babbareedaa akka isin dhiyeessu abdiin isirraa qaba ayee gaafiif deebii nu hojii godhuu keetiif hedduu galatooma obbolammaa Magarsaa Abiyyi wajjin maaltu walitti isin fide walitti nu fide qabsoo malee waan biraati miti waa biraa miti eenyuudhaaf qabsaa'uun ture uummata kanaaf qabsaa'u hawwiin keessan yeroo san maal ture hawwiin keenya beelaa fi dheebuu uummata keenyaa baasuudha garuu eenyuun jaalattanii yookiin eenyuun jibbitanii aangoo keessanirraa kan ari'amtan eenyuun iyyuu jaalladhee eenyuun iyyuu jibbee etun ta'in maal waan ilaalaa turtaniif ari'amtarree kanan ilaalaa ture rakkina Oromoo fi Oromiyaa waan tureef garuu wal dhabuu keessan dura wal gorfachaan turre gorfataa turre irra deddeebitanii too walitti himaannoon turre irra deddeebinee walitti himaa turre mee isin Dr. Abiyyitti maal jettanii himaa turtan duraan dursinee biyya kanarratti nagaa fiduudhaaf Oromiyaa irratti nagaa buusu kan biraa maal fa'aa itti himtan kanarratti jijjiirama misoomaa fiduudhaaf dura Oromiyaa irratti halkanii guyyaa haa hojjennu akkas taanaan yaadni keessanoo bareeda irra deddeebitanii maaf dhuunfaadhaanoo walitti hin dubbanne deddeebisnees walitti dubbannee jirra egaa dhumarratti kan isin ari'amtan maal waan jettaniif jireenya uummata kanaa haa jijjiirru waa biraa miti egaa waa biraa miti akkamittiree kan isin ari'amuu dandeessan akkan malleen akkan taaneen haalli amma mootummaa kun keessa jiru maal isinitti fakkaata of dagachuudha uummata Oromootiif qabsaa'uu keessan maal waan buufattan isinitti fakkaata gammachuu sammuuti baay'ee mukaayinaa dhiisimee shime arrana dabbaraa'u maaliifi ummanni kun subscribe naa godhuu didee kanaatti fufa viidiyoon koo namatti hin tole jechuudha namni muufate jira namni boo'ee jira namni kirkiree jira Dr. Abiyyuu subscribe kiyya naa deebisuu didee bara gana arga jechaadha obbo Shime yooni yeroo koma hojjedheedha kaniin subscribe 100 seenu halkanii guyyaa maalidha ani yoo nama maatii qabuudha yoomin halkanii guyyaa hojjedhe siniree gana dhalchine Raachu har'a maal nutti agarsiisuu deemte har'a gudiin isinitti agarsiisa dhiisi naaf galeera waa'ee makiinatti odeessuu deemtaa maamudii walitti qabanna Raachuun mucaa qaba jechuudhaan dhagge wanni kun dhugaadha Raachu soba amma immoo ati eenyu jaalatta maakiin koo mee irra naaf deebii maakiin keenya Raachu muudii nutti hin qabatin kaa makii malee nama biraas jaalattee jirte jechuudha geen jira irri tokko haadha manaa lama maaf qalladdaa ummanni immoo waa'ee kan keetiif waa'ee makii kana dhiisuma dideera baay'ee kabbaduun hin barbaachisu baay'ee ayya tireedantii keenya Raachuu keenya hedduun si jaaladha garmaamu tola foonaa dhaqu